Video kana keessatti DV yeroo guutan akka DV'n isin dhaqqabu wantoota beekuu qabdanii fi dogongoruu hin qabne 10 isiniif qabadhee dhufee jira. Amma fuullitti argamu dhaggeeffattoota kan koo fuula imbaasii Ameerikaati, fuula sirrii imbaasii mootummaa Ameerikaa irratti argamna. Fuula kana keessatti akkuma amma asirratti argartan 10 tips for the 2025 diversity visa lottery jedhee wantoota beekuu qabdanii fi isin fayyadan faayidaa guddaa qaban DV lottery bara 2025 osoo hin guutin beekuu qabdan wantoota 10 jedhee fuula imbaasii mootummaa Ameerikaa irratti kan isiniif maxxanse DV lottery bara kana guutuu keessaniin duratti wantoota beekuu qabdan 10 kan isin fayyadanii fi dogongoruu hin qabne akka DV'n isin dhaqqabuuf wantoota kanneen wajjin kan ilaallu ta'a video kana keessatti. Egaa akkuma asirratti argartan TP1 kanneen 10 tokko tokko wajjin ni ilaalla. TP1 kunniin maal of keessaa qaba kan jedhu tokko tokko ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kan koo DV bara kana guutuu keessaniin duratti TP1 kanneen 10 seeraan hordofuu fi beekuu qabdanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo DV bara kana guutuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa akkuma beekamu DV lotteriin akkuma asirratti argartan kan baname jechuudha Oktoobarii 4dha. So har'a kan itti argamnu Oktoobarii 9 irratti. So DV'n kun erga baname jechuudha 2025 erga baname guyyoota 5 lakkoofsisee jira. So kanaafiyyuu DV lottery akkaataa ittiin guutuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe ni jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. DV lottery bara kanaa guutuu ni dandeessanii. Even kan bara kanaas irra deebiidhaan nuuf hojjedhu DV lottery akkaataa ittiin guunnu hin beeknu namoonni jettan yoo jiraatan koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. DV lottery bara kanaa akkaataa ittiin guutuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa fuulli sirriidha. Dhaggeeffattoota kan koo DV lottery ittiin guutan kana fakkaata. Akkuma asirratti argartan welcome isiniin jedha. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan DV lottery'n instructionin isaa asitti argama. Footoo bakka itti fudhatan asirratti jira. Bara 2025 DV lottery begin entry kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan guutuu ni dandeessan. Akkanumallee warroonni 2024 bara darbe jechuudha guuttanii check gochuu barbaadan check status kan jedhu kanarra dhufuudhaan asumarratti DV lottery keessan check godhachuu ni dandeessan jechuudha. Maalitti fayyadamuudhaan confirmation nambarii keessan kan isiniif kenname yeroo guuttanitti jechuudha fayyadamuudhaan asirra guutuu ni dandeessan. Kan bara kanaa warroonni guutuu barbaadan DV lottery immoo begin entry kan jedhu kanarratti guutuu ni dandeessu jechuudha. Egaa video kana keessatti akkuma isiniif ibsuudhaaf yaalitti dhaggeeffattoota kan koo video kana keessatti kan ilaallu DV yeroo guuttan DV lottery'n akka isin dhaqqabuu fi wantoota beekuu qabdanii fi dogongoruu hin qabne TP1 barbaachisoo ta'an 10 kan fuula imbaasii Ameerikaa irratti maxxanfame websaayitii sirrii isaanii irratti maxxanfame tokko tokko wajjin ilaalla. Wantoota 10 kanneen beekuun murteessaadha DV'n akka isin dhaqqabuuf. DV bara kanaa guutuu ni dandeessanii 2025 kan bara kanaa DV guutuu ni dandeessanii jechuudha. Nageenya isin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabu jecha har'as barnoota addaatii walitti deebinee jirra. DV lottery bara kanaa guutuu keessaniin duratti wantoota beekuu qabdan wantoota faayidaa guddaa qaban kan DV lottery seera haarawaa kanarratti baase wantoota kanneen 10 akka DV'n isin dhaqqabuuf yoo beektan gochuu ni dandeessan jechuudha. Salphumatti wantoota kanneenii fi seera inni baase kana 10 yoo beektan DV lottery'n salphumatti isin dhaqqabuu ni danda'a. Carraa kanas argachuu ni dandeessanii garuu wantoota kanneen 10 amma isinitti himuudhaaf deemu kanneen osoo hin guutin DV lottery yoo kan guutan ta'e dhaggeeffattoota kan koo gonkumayyuu wantoota kanneen osoo hin guutin DV lottery'n isin hin dhaqqabu. Kanaafiyyuu ni kuftanii jechuudha. Duraan dursitanii wanti isin beekuu qabdan DV lottery guutuu keessaniin duratti wantoota kanneen beekuun murteessaadha. Wantoota kanneen tokko tokko wajjin ilaalla. Hanga dhuma video kanaatti na faana turuun dagatinaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii jecha warroonni maatii YouTube channel kanaa hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Kanumallee video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba. Videoon kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuun irraanfatinaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo fuula imbaasii mootummaa Ameerikaa isa sirriidha. Websaayitii sirrii isaanii keessa irratti argamna. So websaayitii kanarratti 10 tips for the 2025 diversity visa lottery jedhee egaa dhaggeeffattoota kan koo wantoota faayidaa qaban 10 kan namoonni DV guutan beekuu qabdan 10 asirra isiniif kaa'ee jira. TP1 kunniin 10 tokko tokko ni ilaalaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa duraan dursee akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti open ta'ee jira. DV lottery'n bara 2016 akka bara keenyaatti jechuudha. Bara farajootaa immoo 2025 irratti banamee jira jechuudha. Oktoobarii 4 irratti. So videos illee akka isiniif hojjedhu warroonni barbaadan comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Akkanumallee videoon kanaan dura hojjedhes jira. So garaagarummaa baay'een qabu waan ta'eef description yaada isiniif kaayaa jechuudha. Egaa TP1 kanneen wantoota faayidaa qaban 10 kunniin maalidha? 10 tips for applying for DV 2025. Wantoota barbaachisoo ta'an yookaan TP1 barbaachisoo ta'an DV bara 2025 apply gochuu keessanii duratti beekuu qabdan 10 amma isinitti agarsiisa. Egaa wantoota 10 kanneen dhaggeeffattoota kan koo dubbifnee isiniif hiikuudhaaf yeroo nurraa fudhata waan ta'eef gara afaan Oromootti TP1 kanneen 10 isiniif hiikee jira. Gara afaan Oromootti deebisee tokko tokkoon isinitti himaa dubbisaatiin isiniif hiikuuf yeroo nurraa fudhata waan ta'eef afaan Oromootiin TP jalqabaa yookaan faayidaan jalqabaa
wanti isin beekuu qabdan kan jalqabaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo read the instruction. DV yeroo guuttanitti jechuudha seera DV dubbisuu qabdan. Instruction DV kana beekuu qabdan yookaan immoo dubbisuu qabdanii jechuudha. Dubbisuu qabdan. Fuulli isinirraa dubbiftan immoo inni sirriidha dhaggeeffattoota kan koo asirratti isiniif barraa'ee jira. Akkuma asirratti argartan dvprogram.state.gov kan jedhamu weebsaayitii kanarratti weebsaayitiin sirriin isaanii isa kana qofadha jechuudha. dvprogram.state.gov kan jedhamu kanarratti dhaggeeffattoota kan koo kan guuttan jechuudha. DV programii keessan kan guuttan weebsaayitii isaanii sirriin isa kanadha jechuudha. dvprogram.state.gov kan jedhamu kanarratti guuttanii kanaan ala kan jiru jechuudha. Kanaan ala kan jiru dhaggeeffattoota kan koo fuula isaaniitii miti jechuudha. Weebsaayitii kanaan alatti yoo kan guuttan ta'e immoo DV lottery keessan foormiin isin guuttan ni kufaa jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoffaa irratti seera DV dubbisuu qabdu jechuudha. Tippiin lammaffaa irratti argamu immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo weebsaayitii mootummaan Ameerikaa baase qofa amanaa isiniin jedha. Akkuma asirratti argartan dubbisuu ni dandeessanii weebsaayitii mootummaan Ameerikaa baase isa sirriidha. Isa asirratti argitan kana jechuudha qofa amanuu qabdan. Mootummaan Ameerikaa kan baase qofatti amanuu qabdan. Weebsaayitiin kunis dhaggeeffattoota kan koo xumura irratti akkamitti xumura jechuudha. Akkuma asirratti argartan bakka kanatti argartan jedhee yaada .gov jedhee xumura jechuudha. Dhuma irratti jechuudha. Weebsaayitiiwwan fakkeenyaa fi usembassy.gov akkanumallee dvprogram.state.gov kan jedhaman kunniin hundi isaanii weebsaayitii sirrii mootummaan Ameerikaa itti fayyadamu waan ta'eef asirratti yeroo hundayyuu DV information guutuu kan argachuu qabdan yookaan guutuu kan qabdan weebsaayitoota kanneen irraa isa sirrii dhumarratti xumurarratti GOV ofirraa qaban isa kan mootummaan Ameerikaadhaa baase weebsaayitii sirrii kanatti fayyadamuu qabdanii DVs asirratti guutuu qabdanii kanaanis dhaggeeffattoota kan koo toora weebsaayitii sirrii isaanii kanarratti guutuudhaan DV programii keessan guuttanii eeggachuu dandeessan akkanumallee iskaameroota irraa yookaan hakaroota irraa of eeguu ni dandeessanii jechuudha weebsaayitiin sirriin isaanii kana. Tippiin sadaffaa immoo akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo sadaffaa irratti kan argamu DV lottery yeroo guuttan weebsaayitii dvprogram.state.gov qofa irratti guuttan jechuudha. Akkuma asirratti argartan isiniif barreessee jira. Akkuma asirratti argartan dvprogram.state.gov weebsaayitii kana qofa irratti jechuudha kan guuttan jechuudha. DV formii keessan kan guuttan weebsaayitiin sirriin isaanii isa kana qofa irratti guutuu qabdanii jechuudha. Kanaan ala kan jiru immoo dhaggeeffattoota kan koo kan iskaameroota fi akkanumallee kan hattootaati jechuudha. Weebsaayitiin kana ala jiran baay'eetu jiru. So isaan irraallee akka of eegdaniif weebsaayitii kana irratti fayyadamaadha. dvprogram.state.gov kan jedhamu qofa irratti fayyadamaadha. Kanaan ala kan jiran dhaggeeffattoota kan koo kan iskaameroota yookaan hattootaati fi weebsaayitoota hin taane waan ta'eef of eeggannoodhaan fuula weebsaayitii dvprogram.state.gov qofa irratti guutuu qabdan. Tippiin afuraffaa gabaabinummaan isiniif ibsuudhaaf na yaala dhaggeeffattoota kan koo tippiin inni afuraffaadha. DV yeroo guuttanitti jechuudha. Yeroo guuttanitti kaffaltii tokkollee hin qabu jechuudha. Kaffaltii tokko malee toora weebsaayitii sirrii isaanii kana irratti ni guuttu. Akkanumallee namoota DV'n akka isin dhaqqabu isiniif goona. DV isiniif guunna. Akkanumallee toora weebsaayitiitiin appilikeeshinii adda addaatiin jechuudha. DV'n akka isin dhaqqabu ni goona. Isiniif guunna. DV'n isin dhaqqaba nutti amanaa jedhanii kaffaltiiwwan adda addaa isin gaafatan irraa of eegda waan ta'eef kaffaltii tokko hin qabu. Namoonni kunniin immoo weebsaayitii adda addaatti wanta adda addaatti fayyadamuudhaan DV'n akka isin dhaqqabu isiniif goona jedhanii qarshii isin irraa fudhatanii qarshiin san immoo ni nyaatamtanii jechuudha. Kanaafiyyuu kaffaltii tokko malee toora weebsaayitii isaanii kana irratti guutuudhaan DV'n akka isin dhaqqabu carraa uumuu ni dandeessu jechuudha. Tippiin shanaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan suuraan yookaan immoo footoon isin itti fayyadamuu qabdan kan ji'a jaha asitti kaatan ta'uu qaba. Ji'a jaha kan darbu yoo ta'e olli footoo ta'a. Olli footoon kun immoo suuraa fiizikaala keessan irratti wantoota adda addaatu uumama waan ta'eef fiizikaalli keessan jijjiiramaa argisiisuu danda'a waan ta'eef foormii yeroo guuttanitti suuraan isin itti fayyadamuu qabdan foormii san keessatti jechuudha ji'a jaha asitti kan kaatan ta'uu qaba jechuudha. Gara tippii jaffaatti yeroo isin wanta barbaachisaa ta'e isin beekuu qabdan namni tokko al tokkotti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo namni tokko al tokkotti DV lottery al tokko qofa guutuu qaba. Namni tokko al tokko qofa DV lottery guutuu qaba jechuudha. Asirratti baay'ee of eeggannoo gochuu qabdanii namoonni imeelii garaagaraatiin wanta adda addaatiin jechuudha yeroo lama DV lottery namoonni guutan jiranii so fiizikaalii suuraan keessan itti fayyadamtan waan ta'eef ni beekama. Ergasii immoo disqualified ta'a jechuudha. Fudhatama hin argatu. DV lotteryin isin guutan foormiin isin guutan ni kufaa jechuudha. Kana gochuu keessaniin duratti dhaggeeffattoota kan koo namni tokko al tokko DV lottery foormii isaa guutuu qaba. Al lama sadii itti fayyadame taanaan guutumaan guututti foormiin keessan ni kufa fudhatama hin argatu jechuudha. Torbaffaa tippiin torbaffaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e immoo tippiin torbaffaa jechuudha wanti barbaachisaa ta'e asirratti of eeggannoo gochuu qabdanii dhaggeeffattoota kan koo sirriitti na dhaggeeffadhaadha bakka kanarratti
of eeggannoo guddaa gochuu qabdan. Wantoota isinitti himu kanneen sirriitti DV lootorii yeroo guuttan guutuu qabdanii jechuudha. Tokkoffaa irratti haadha manaa yookaan abbaa manaa yoo qabaattan, namni DV guutu sun abbaa manaa yookaan haadha manaa kan qabu yoo ta'e guutuu qabdan, maqaa isaa guutuu qabdanii. Lammaffaa immoo ijoollee waggaa 21 gad tahan yoo kan qabaattan ta'e guutuu qabdan. Foormii sana irratti bakka isiniif kennamu jira. Foormii guutuu akkaataa ittiin guutan kanaan dura viidiyoo hojjedhe jira. So foormii sana irratti yeroo guutan maqaa ijoollee sanii wanta information guutuu waggaa 21 gad kan tahan ijoollee san maqaa isaanii guutuu qabdan. Haadha manaas yoo qabaattan maqaa ishee guutuu qabdan. Abbaa manaas yoo qabaatte isheenis dubartiinis kan guutuu yoo ta'e jechuudha. Abbaa manaa keessan maqaa isaa guutuu qabda. Asirratti of eeggannoodhaan. Namoonni kun ni deemanii DV lootoriin kun yoo nama san dhaqqabe ni deemaa jechuu miti. Garuu foormii kanarratti yoo guuttan namoota kana DV lootorii kanatti fayyadamtanii biyya Ameerikaa erga deemtanii booda carraa biyya sanii jiraachuu yoo argattan namoota kanneen salphamatti karaa salphaadhaan gara biyya saniitti waamuu waan dandeettaniif information kana sirriitti guutaa dhaggeeffattoota kan koo. Tippiin 8ffaa fi inni barbaachisaa ta'e immoo dhaggeeffattoota kan koo DV lootorii yeroo guuttan unique confirmation number isiniif kennamutu jira. Unique confirmation number akka screen irratti argaa jirtan kanatti isiniif kennamu jira. Confirmation numberiin kun qabachuu qabdan. Gonkumayyuu dagachuu hin qabdanii DV lootorii yeroo guuttan dhumarratti confirmation numberii kana toora websaayitii isaanii irraa isin dhaqqaba. So confirmation numberii kana immoo qabachuu qabdanii jechuudha. Yeroo hundayyuu isa kana qabachuudhaan DV lootorii yeroo itti dhaggeeffattoota kan koo check gootan jechuudha. Fakkeenyaaf DV lootorii bara 2024 namoonni check gochuu barbaadan as dhuftanii check gootanii check goone yeroo jettanitti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo confirmation numberii san isin gaafata waan ta'eef confirmation numberii san itti galchuudhaan dhaggeeffattoota kan koo DV lootoriin kun isin dhaqqabeera moo isin hin dhaqqabne kan jedhu laaluu ni dandeessan waan ta'eef yeroo hundayyuu keep gochuudhaan bakka gaarii kaayachuu qabdanii jechuudha. Confirmation numberii kana kan carraan koo DV isin dhaqqabuu fi isin dhaqqabuu dhabuu isaa kan beektaniin confirmation numberii kana waan ta'eef isa sirriitti qabachuu qabdanii jechuudha. Saglaffaa irratti kan jiru jechuudha dhaggeeffattoota kan koo DV lootorii guuttan yeroo gad lakkifame riizaltii isaa yookaan DV lootorii isin dhaqqabe moo isin hin dhaqqabne kan jedhu laaluu yoo barbaaddan toora websaayitii isaanii sirriidha. Isa kanarra laaltanii jechuudha. Toora websaayitii sirriidha. dvprogram.state.gov/esc kan jedhamu kanarratti ilaaltu jechuudha. Riizaltii yookaan DV'n isin dhaqqabe moo isin hin dhaqqabne jettanii yeroo laaltan jechuudha. Foormii guuttanii yeroo itti DV'n gad lakkifame jedhamutti toora websaayitii sirrii dvprogram.state.gov/esc kan jedhamu kanarratti ilaaltanii jechuudha. Kanaan alatti websaayitii kanaan alatti bakki isin irraa laalta yoo jiraate dhaggeeffattoota kan koo keessattuu karaa imeelii keessaniitiin DV'n isin dhaqqabee jira namoonni isiniin jechuu danda'anii akkanumallee DV waan isin dhaqqabeef kaffaltii akkanaa kan oo kaffaltan jedhanii karaa imeelii keessaniitiin kontaaktii isin godhuu danda'anii kunniin yoo ta'e jechuudha namoonni akkas isiniin jedhan iskaamaroota yookaan hattootaa jechuudha. So kan isaan wajjin kontaaktii gochuun qabdanii isin wanti gochuu qabdan toora websaayitii isaanii sirriidha. Isa amma isinitti hime kana jechuudha. Isa sirriidha. Isa irra dhuftanii dvprogram.state.gov/esc kan jedhamu kanarra dhuftanii achirra riizaltii keessan confirmation numberii duratti qabadhaa isiniin jedhe san fiduudhaan achirratti check gochuudhaan DV'n isin dhaqqabeera moo isin hin dhaqqabne kan jedhu laaluu ni dandeessanii. Saniin alatti karaa imeelii keessaniitiin karaa bilbila keessaniitiin namoonni isinii bilbilanii DV prograamiin isin dhaqqabee jira kaffaltee kana kafalaa kanaaf iyyuu fayyadamaa namoonni isiniin jedhan namoota hattoota ta'an waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdanii jechuudha. Kurnaffaa fi inni xumuraa immoo dhaggeeffatoo kan koo asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan akka tasaa DV lootoriin carraadha waan ta'eef yoo isin dhaqqabe DV lootorii kanarratti namoota 55,000 carraa ni kenniti Ameerikaan jechuudha. Biyyi mootummaan Ameerikaa nama 55,000 biyyoota addunyaa kanarraa gara Ameerikaatti bara tokko keessatti DV lootoriin dhaqqabee ni seenan. Namoonni kunniin guutuu ta'uu danda'anii hir'achuus danda'anii seera warroonni hin guunne ni jiran. Namoota kanneen keessaa namoonni DV'n yoo akka tasaa kan isin dhaqqabu ta'ee DV isin dhaqqabe jechuun biyya Ameerikaa deemtanii jechuu miti. DV yoo isin dhaqqabe achiin booda piroosesiiwwan baay'eetu jira. Keessattuu interview kan jedhamu jira. Piroosesiin viizaa jira. Piroosesiiwwan baay'eetu jira jechuudha. DV erga guuttanii DV'n isin dhaqqabe booda piroosesiiwwan jira. Kanaafiyyuu interview ni jira, viizaan ni jira, wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen akka isiniif hojjedhu viidiyoo DV'n erga isin dhaqqabe booda wantoota isin gochuu qabdan akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan immoo koomentii irratti yaada keessan barreessaadha. Viidiyoo irratti isiniif hojjedha. Garuu asirratti DV'n isin ga'ee jechuun biyya Ameerikaa deemtan jechuu miti jedha mootummaan Ameerikaadha fuula websaayitii isaa irratti jechuudha. So kanaafiyyuu dhaggeeffattoota kan koo wantoota amma isinitti hime kurnan kanneen
beekuu qabdanii jechuudha. Kanaafiyyuu DV'n akka isin dhaqqabuuf gochuudhaaf wantoota kanneen kurnan beektanii TP1 kanneen barbaachisoo ta'an kanneen kurnan erga beektanii booda DV lootorii bara 2025 guutuu ni dandeessanii. Warroonni guutan jirtanii warroonni ani isiniif guute jirtan waan ta'eef itti fayyadamaadha jechuudha. DV'n bara 2025 akka biyya keenyatti immoo bara 2016 galakkifamee jira. So DV akkaataatiin guutuu dandeessan viidiyoon kanaan dura hojjedhes jira. Description jala isiniif kaaya linkii isaa jechuudha. Akkanumallee DV'n yoo isin dhaqqabellee warroonni 2024 isin dhaqqabe wanta gochuu qabdan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Description jala isiniif kaaya. So viidiyoo haarawaas akka isiniif hojjedhu yoo kan barbaadan ta'e dhaggeeffattoota koo komentii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaa. Yeroo biraaf barnoota biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.